Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa maratti wal hubannaan socho'aa akka jiru ajoonni waraanaa olaanoon himanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf wanti yaalan hin turre kan jedhan hooggantoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo keessa waraanichaattis rakkoo uumuuf diiguuf tattaaffatamaa turuu fi humna qaban fayyadamuun irra aanus himanii jiru. Dabalatiisaa akkatti aanutti dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa maratti wal hubannaan socho'aa akka jiru ajoonni waraanaa olaanoon himanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf waan hin yaalamne hin turre kan jedhan hooggantoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo keessa waraanichaattis rakkoo uumuudhaan diiguuf tattaaffatamaa turuu fi humna qaban fayyadamuudhaan irra aanuu himanii jiru. Akka yaada ajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaa itti aanaa ajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaal Gammachuu Abbooyyee fi ajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaasaatti waraanni bilisummaa Oromoo ga'umsa olaanaa irra jiraachuu himanii jiru. Waraanicha qoqqooduudhaaf shirri xaxamaa turuu kan kaasan hooggantoonni waraanaa kunniin tokkummaa waraanichaatiin fashalaa'us himanii jiru. Kana kan jedhan ajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa itti aanaa ajaa waraana bilisummaa Oromoo Gammachuu Abbooyyee fi ajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Sanyii Nagaasaa turan. Ajajoonni kunneen dogoggora wal hubannaa kallattii adda addaan uumamee turus himanii jiru. Garuu marii guyyaa shaniif walitti fufiinsaan gaggeessanii rakkoolee wal hubannaa ture furuu isaanii himanii jiru. Marii wal hubannaa taasifame irratti wareegama barbaachisaa kaffaluudhaan waraanichi iddoo har'a ga'e kana ga'uu isaas himanii jiru. Ajaan olaanaan ABO Obbo Jaal Marroo Dirribaa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo qaama biraa gaafachuun hafee qaamonni nu gaafachuu fedhan kallattumaan nu gaafachuu qabu kun immoo bu'aa gaarii dippiloomaasii hojjetameetis jedhanii jiru. Sababa uummanni nuun hubanneef dhuma bara 2018 keessattuu waggoota lamaan bara 2019 fi 2020 waraana bilisummaa Oromoo qophaa dhaabbachuun hanga jedhametti aarsaa ulfaataa kaffaluun kaayyoo isaanii tiksee kan jedhan ammoo itti aanaa ajaa ABO aboo kan ta'an Gammachuu Abbooyyee turan. Ajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Jaal Sanyii Nagaasaa gama isaatiin waraanni bilisummaa Oromoo Finfinnee karaa shanan marsee lolaa jira kun immoo laafee osoo hin taane kaayyoo isaatti jechuudhaan jabinaan waan loleefis jedhanii jiru. Qabsoon kana booda hin barbaachisu yaala jedhu uummanni qabaachuun waggoota lamaan darban sun waraana bilisummaa Oromoof qormaata ulfaataa ta'us himanii jiru. Gaaffiin Oromoo teessoo aangoo Oromoof kennuun waan deebi'e fakkaatee burjaajii fi harcaatii hedduu uummataa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumus murannoo waraanni bilisummaa Oromoo hojjeteen uummata dammaqsuun ofaan hiriirsuun injifannoodha jechuudhaan bu'aa bayii waggoota shanan darbanii yaadachiisanii jiru. Dhukaasni hojii waraanaa salphaadha kan jedhan ajoonni kunneen garuu ololli waan ulfaataa hubannoo fi ga'umsa yoo itti hin qabaanne keessa darbuun baay'ee rakkisaa ta'e akka ta'es himanii jiru. Waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf wanti hin yaalamne hin turre kan jedhan hooggantoonni olaanoo waraana bilisummaa Oromoo kunniin keessoo waraanichaattis hokkora uumuun diiguuf tattaaffatamaa turuu fi humna qaban fayyadamanii irra aanus kaasanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ulfaataadha jedhamu murannoo fi kutannoon keessa darbuun amma sadarkaa amansiisaarra jiraas jedhanii jiru. Sadarkaa kana argachuudhaaf qormaata hedduu dabarsuu fi walii isaanii gidduutti rakkoo wal hubannaa dhabuun uumamu ibsanii jiru. Yeroo wal hubannaan dhibu kanatti heddumina qawwee caalaa diinni keessoo keetti fayyadamee si diiga waan ta'eef waraanni bilisummaa Oromoo afaan tokko dubbachuu akka qabus akeekanii jiru. Turtii marii guyyoota shanii keessatti qaamolee rakkoo uumuuf deeman eessa seenan kallattii kamiin dhufan kan jedhu adda baafannee kallattii keenya irra jechuudhaan qondaalonni kunneen himanii jiru. Kaleessarraa barachuudhaan rakkoo har'aa furuun boruuf akeeka kallattii kaawwachuu injifannoo guddaadhas jedhanii jiru. Uummanni Oromoo biyya alaa fi keessa jiraatus waan danda'een qooda isaa akka ba'atus dabalanii dhaamanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo seera namuusa ittiin wal gaafatu waan qabuuf dhimmi keessoo waraanichaa waraanuma keessatti qoratamee qulqullaa'uudhaan dhumachuu akka qabu beekuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo irbuu waliin qabu gidduutti garaagarummaa uumuuf wantoota adda addaa facaasuun sirrii akka hin taanes akeekanii jiru. Uummata Oromoo isaan osoo hin nuffin isaan deeggaruun bira darbuun isaan faana hiriiroleef kabaja guddaa qabaachuu isaanis ibsanii jiru. Sababa dhabamuu nageenyaatiin aanaa Kiraamuu irraa namoonni buqqaanii aanaa Giddaa Ayyaanaatti dhibee daddarbaan hubamaa jiraachuun himatan. Namoonni aanaa Kiraamuu irraa buqqa'uun aanaa Giddaa Ayyaanaa keessa iddoo qubsumaa dhabuudhaan daandii irra rakkachaa kan jiran yoo ta'u, dhibeewwan daddarboo akka dhibee buusaan hubamaa jiraachuunis ibsamee jira. Daraartuu Shaamii guutuu isaa qabdi. Lammiileen sababa dhabamuu nageenyaatiin aanaa Kiiramuu keessaa buqqa'uun aanaa Giddaa Ayyaanaa mana namaa jala jiraachaa jiran dhibee daddabraan hubamaa jiraachuu himatan. Namni sagalee Ameerikaaf yaada kennan tokko akka jedhanitti lammiileen sababii rakkoo nageenyaatiin aanaa Kiiramuu irraa buqqa'uun aanaa Giddaa Ayyaanaa keessa qubatan hedduun dhibee buusaan hubamaa jiraachuu dubbatan.
Rakkoo nageenya naannicha keessatti irra deddeebiin mul'ataa ture hordofee tajaajilli fayyaa aanaa kiiramuu gandoota 4 keessatti kennamaa ture erga addaan cite waggaa 2 dabruullee kaasanii jiru. Yeroo ammaa kanas dhibeen kun lubbuu namoota hedduu galaafachaa jiraachuu eeruudhaan keessumattuu daa'immanii fi haadholee irratti hubaatii guddaa geessisaa akka jiru himu. Daangeffamuu karaa fi hanqinni qorichaa dhibeen kun saffisaan akka babal'atu godhaa jira kan jedhan namni kun rakkoon kun immoo hawaasa buqqee iddoo tokkotti walitti qabamee jiraatuuf rakkina guddaadha jedhu. Jiraataan biroo godinuma Wallaggaa Aanaa Saasiggaa magaalaa Baloo irraa reediyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan akka jedhanitti magaalaa Baloo keessatti dhibeen buusaa babal'achaa jiraachuu himan. Dhimmuma kanarratti dhaabbanni gargaarsa namoomaa Oochaan gabaasa haaraa baaseen lixa Oromiyaatti sababa rakkoo nageenyaatiin haalli naannichaa yaaddeessaa ta'uu ibse. Waajjirichi gabaasa baasee lixa Oromiyaa keessattuu godinaalee Wallaggaa 4 keessatti tamsa'inni dhibee buusaa dabaluu isaa fi dhaabbileen fayyaa hedduun manca'uu irraa kan ka'e namoonni 272 ol ta'an miidhamuu ibsee jira. Rooba amma roobaa jiruun kuusamuu bishaanii fi dhabamuu nageenyaatiin wal qabatee naannicha keessatti dhibeen buusaa akkaan hammaachuus ibse. Gama biraatiin godinaalee Wallaggaa Ba'aa, Wallaggaa Lixaa fi Horroo Guduruu keessatti hospitaalonni fayyaa dhibbeentaa 45 ol ta'anii fi akkasumas keellaawwan fayyaa dhibbeentaa 63 ta'an tajaajila fayyaa dhaabuus ibsee jira. Akka Oochaan jedhutti lakkoofsa kana aangaa'ota godinichaa irraa argachuus eere. Waajjira eegumsa fayyaa godina Wallaggaa Lixaatti itti gaafatamaa kan ta'an obbo Salamoon Caalaa akka jedhanitti tamsa'inni dhibee buusaa kun waggootaaf naannicha keessatti mul'achaa turus bara kana sababa bishaan kuusamee fi rakkoo nageenyaatiin daran dabaluu ibsee jira. Oduu keenyattaan weellisaa Umar Muhammad yookaan immoo Umar Teenaamuun dararaa mana hidhaatti waggoota 2 oliif irra ga'een kan ka'e kibxata adoolessa 4,2023 addunyaa kanarraa boqotee jiraachuun himamee jira. Umar Teenaamuun hojii humnaa hojjechaa gama tokkoon aartii Oromoo keessatti hirmaachaa ture. Osoo dhukkubsatee jirus hidhamee waggaa 2 oliif mana hidhaa Kaamisiitti dararaa adda addaa argaa kan ture yommuu ta'u mana hidhaa irraa baay'ee baatii 3 osoo hin guutiin lubbuun isaa akka darbe dhaabbanni mirga dhala namaaf falmu Ollaan gabaasee jira. Lixa Oromiyaatti rakkoo nageenyaatiin tajaajilli fayyaa hedduun manca'uun himamee jira. Lixa Oromiyaatti sababa walitti bu'iinsaan haalli gargaarsa namoomaa yaaddessaa ta'aa dhufuu mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessii gargaarsa namoomaa UN'tti Oochaan beeksisee jira. Waajjirichi gabaasa kaleessa baaseen keessumaa godinaalee Wallaggaa 4 keessatti tamsa'insi dhibee buusaa dabaluu isaatii fi dhaabbilee fayyaa hedduun manca'uu irraa kan ka'e namoonni 272 ol miidhamuus ibsee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa godina Wallagga Lixaas gama isaatiin tamsa'insi dhibee buusaa sababa bishaan kuusamee fi rakkoo nageenyaatiin daraan dabaluu ibsee ittisuudhaafis hojjechaa jiraachuu himee jira. Naannoo Amaaraa bakkeewwan garaagaraatti guyyoota 2 darbanitti aangaa'ota nageenyaa 3 hidhattootaan ajjeefamuun himame. Ajjechaa qondaaltota nageenyaa kunis wiixataa fi kibxata naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaatti aanaa Dajanii fi godina Shawaa Kaabaa magaalaa Shawaa Roobii keessatti raawwatame jedhamee jira. Gammachiis Magarsaa guutuu isaa qaba. Naannoo Amaaraa bakkoota adda addaatti guyyoottan 2 darban qondaalota poolisii 2 dabalatee aangaa'ota mootummaa 3 irratti ajjechaan raawwatamuun himamee jira. Ajjechaa geggeeffame ilaalchisee namoota dhuunfaa hidhataniin ajjeefaman jechuun alatti gama mootummaatiin wanti ibsamee hin jiru. Zoonii Goojjam Bahaatti itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Dajan Inspektara Olaanaa Zawuduu Taaddalee fi Inspektar Warqoo Shimallis hoogganaa kutaa ittisa yakkaa waajjira poolisii aanaa Dajan waxabajjii 26/2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti guyyaa dheengaddaa ajjeefamanii jiru. Haleellaa qaama hin beekamneen osoo hojii irraa baanii raawwatameen qondaalonni poolisii kunniin ajjeefamuu kominikeeshiniin mootummaa aanaa beeksisee jira. Ibsa kominikeeshiniin aanichaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa irratti barreesseen poolisiin isaa waliin konkolaataa oofaa ture tokko miidhamee yaalamaa akka jiru ta'us ibsee jira. Bulchiinsi aanichaa akka ibsetti haleellaan ajajoota poolisii irratti raawwatame guyyaa wixataa naannoo sa'aatii 8tti yeroo isaan hojii nageenya qormaata naannoo 8ffaa aanaa Dajan daawwachuuf deemaa turanitti ta'us ibsee jira. Bulchiinsi aanaa Dajan akka jedhutti yeroo gabaabaa keessatti yakkamtoota seeratti dhiyeessuuf cimnaan kan hojjetu ta'us beeksisee jira. Bulchiinsi aanaa Dajan ajajoota lubbuu isaanii dhabaniif gaddatti dhagahame ibsachuudhaan maatii qondaalota nageenyaa hawaasa isaaniif jecha lubbuu isaanii wareegaman kunuunsuu fi deeggarsa akka taasisus beeksisee jira. Oduudhuma wal fakkaatuun hoogganaan kutaa nageenya bulchiinsa magaalaa Shawaa Roobiit Abduu Huseen akka tasaan namoota dhuunfaa hin beekamneen ajjeefamuunis gabaafamee jira. Hoogganaan kutaa nageenya bulchiinsa magaalaa Shawaa Roobiit obbo Abduu Huseen namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen akka tasaa ajjeefamuusaa bulchiinsi magaalichaa beeksisee jira.
Bulchiinsi magaalaa Shawaroobitti gaddasaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti ibsuudhaan obbo Abduun hojii mootummaa osoo raawwachaa jiru kan ajjeefame ta'us eeree jira. Haaluma kanaan guyyaa boruurraa eegalee yeroo hin murtoofneef sa'aatii 12 galgalaarraa eegalee sochiin konkolaataa yookaan nama kamiyyuu guutummaatti akka daangeffamu ajaja dabarsee jira. Kana malees kilaboota halkanii dabalatee dhaabbileen tajaajila kennan sa'aatii 12 galgalarraa kaasanii tajaajila kamiyyuu akka hin kennine dhorkaan kaa'amee jira.